Okay, suuraan kun ka'e nuti. Kun addee Dasii jedhamti. Okay. Oromoo keenya Okay. Arsii. Okay. Loon innaa tiksitu turistiin tokko dur kaase. Abashaan fudhattee Itoophiyaan sartii Months of Sunshine kan jedhan sanarra kaawwatanii gurgurachaa turan. Ani amma isa Itoophiyaa jedhu sanarraa mureen Oromiyaatti galfadhe jecha waan kiyya yaa ta'e. Okay. Kunillee mootuma keenya akka argitu. Eenyunni? Ani hin beeku Oromoon tokko gaachana qabatee kan qabu Abashaan kaaftee gurguratti. Ani immoo Itoophiyaa irraa mureen Abashaa kana irraa mureen Itoophiyaa irraa mureen Oromiyaatti galfadhe jecha. Qabeenya keenya. Kanaaf waan tarkaanfii xiqqoo akkasii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. As yoo dhuftu kuni sirna gadaati. Okay. Yoo argita ta'e namchi kun jilbeeffatee jira. Argita? Arguu jira. Ulee inni qabatu argitee uleensa akka jallate. Warri kun warra legislationii gaafatanii isaan kun warra abbaa gadaa argitee ulee sirreessanii qabatan. Maal jechaa jiru? Inni kun seerri jallateeraa jechaa jira. Okay. Isaan kun immoo ni sirreessinaa jechaa jiru. Okay. Warra amma hojjaarra jiran warra filaman jecha. Kanaaf warra isin dhufan seerri jallateera jedhu. Warri isaan kun immoo ni sirreessinaa nutti maa jechaa jiran. Okay. Eeboon lafarra taa'u kun nagaa nagaa buusnaa jechaadha eeboon lafa kaawwamuun sun. Jilbeeffachuun isaa suni seerri nama hundaa oli seeraaf ni jilbeeffannee jechuu isaani. Seerri ilmoo caala nama mararti jedha Oromoon. Akka sirna gadiitti. Baay'ee bareeda. So sirni gadaa jechuun kun egaa assambilii yaa'ii jechaadha. Yaa'ii kana keessatti inni dhaggeeffataa isaan kun saphaaloo jedhamu waan gaaf sana murtaa'e warra deebi'anii himan jecha. Innaa sana barreessaa ijaan qabneef waan Oromoon barreessee lafa kaa'uu hin dandeenye nama yaadachuu danda'u tokko saphaaloo jechuun isa. Waan murtaa'e tokko abbaan alangaa maaltu murtaa'e jedhee hoo gaafate saphaaloo sana waamee gaafate. Gaaf sana maal fa'i murtee kan darbe jedha. Saphaaloon akkasitti murtaa'e namni kana godhe kana balleesse akkas ta'a kanatti murtaa'a kan jedhu isatu dhufa. Inni egaa faayilii jechaadha. Daataa keenya jecha. Hundaafuu sirni gadaa kun egaa akkuma argitu simboolizimii qaba. Simboolizim jedhu maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf amanteen kiristaanaa muka wal qaxxaamure kan Yesuusin itti fannifamee simboolii qaba. Akkuma sana Oromoon simbooliinsaa muka hoo jallisan ulee hoo jallisan seera jallisa simboolaayiz godha. Eeboo yoo lafa kaahan nagaa araara simboolaayiz godha. Muka ulee sana sirriitti qabanii hoo ta'an waadaa galuu isaanii waan jallate sana hin sirreessina jechuu isaanii argisiisa jecha. Kana egaa gara sana immoo alaabaan Oromoo kun achi jira. Abbaa gadaa agarsiisa asirratti mana nyaataa gurraacha diimaa adii sana argisiisa. Sun immoo egaa akkuma argitu nuti alaabaa Itoophiyaa asii hin qabnu. Kuni hodhaan kun hodhaanuma kan keenya kan Oromoon itti midhaan nyaatu leemata jedhama. Akkuma argitu mundi illee kan as jira. Hodhaan adda addaa mudaa'ii fi wanta adda addaa hin jiru. Alaabaan kun garuu gurraacha diimaa adii ennaa murame egaa gurraacha diimaa adii ta'a akkuma jalqabdetti jecha. Iddoo jalqabde irraa kaasteetu wal garagalchitee gurraacha diimaa adii biyyatti hojjechiifnee nu fidan. Biyya dalisiisanis biyyatti malee asitti hin jiru ka biyya Ameerikaa miti kun biyya irraa fichisiifannee jecha. Kanaaf xuwwee adda addaa kan dhadhaa duratti keessa kaawwatan soroora kanafaa kan Oromoon damma keessa kaawwatu ginniiroo argite sana dhaqxa kan argitaa jecha. Kanaaf waan qabeenya keenyin wajjin dhufuutu irra jira aadaan keenyin waliin dhufuutu irra jira jennaa jechaadha. Kutaa Yuutaa kana keessatti reestoorantiin Oromoo kana malee ni jira. Kanuma jiraa turre nuti hangafaatis Abashaan ilaaltee jalqabdii garuu kuftee dhiisti. Wanuma nuti goone gooti. Amma ajandaa kennineefi jirra jechaadha. Assaayimentii keenyaan dhufanii nyaatu ammoo isaa hin dhufan. Akka isaan hin dhufne horiin kennaaf manuma keessanitti nurraa hafaa hin dhufinaa jedhee kan kadhadha. Dhugaan siin jedhan. So kuni daldala keessatti ebaloo haa dhufe ebaloo hin dhufu jechuutti. Narra jira mirga kiyya kan kooti.
Okay. Kana. Kanaaf nan murteessee diina waliin hin haasa'u. Diinni illee na bira dhufee afaan sirba naa sirbisiisi hin jedhu sirba koo barbaade haa dhufee dhaggeeffatu isayyuu isaanii qeeqa baay'isan. Meenuu keenya sitti argisiisee jira. Kuni maali? Kun mindinoo maaloo jetti raafuu jennee barreeffannee kochee diimaa jennee barreeffannee ittoo jennee barreeffannee sana maaf akkas gootu nun jedhan. Kanaaf wal lolla Habashaan asiin darbite wal lolla. Kanaaf naguma mana keessan taa'a nutti hin dhufina. Bu'aa kiyya irraallee waa isinii erga malee nan gammada dhufuu dhiisuu keessaniin jedhan. Kana mana duwwaa taa'uu wayya. Kafaltaa fi akkasitti dhufne. Koo barbaada. Kabiraa. Kunillee duratti Itoophiyaa jalaa qabaa ture. Irraan mure. Jari kun Oromoodha? Oromoon keenya jirti kun kan barri baatee deema. Namatu kaasee nu fakkaata kanaaf nu wanti Itoophiyaa sana irraa mureetumanii akkanatti dachaasee ol kaa'e jecha. Kan biraa maatii biyya keenya guddaan kunuuti. Argitee namni amma Wallagga jedha, Shawaa jedha, yookiin immoo Harar namaan jedha. Nu Wallagga miti. Ani amma fakkeenyaaf asiin kun bakkee kanatti dhaladhe lafti nanitti dhaladhe macca gosti kiyya macca. Macca keessa gaawaa baay'ee jira. Iluun jira, Iluu Abbaaboor jira, Jimmi jira, Siibuun, Jiddaa, eenyu kun ilaali. Liiban jira, Guduru jira, Ambo jira, Waliso jira. Geeraa maaloo kun hundi macca. Asoo dhufte wallo kunooti lafa keenya. Shawaa jechuun kunooti. Manzee waradaa tokko. Shawaa manzinnaa gishee kunoo itti xiqqoosan. Sanaa gadi yoo dhuftu gaa arsii argita. Lafti kun kan arsiiti. Baalee ilkarree waan jedhan kun hunduu arsuu. Harar waan jedhan hin jiru. Hararii miti nuti. Nuti bareentummaa. Anooti bareentummaa. Kana darba yoo darbitu gaa Boorana. Gujii illee hundallee walitti qabateetuma lafti tokkuma jecha. Kanaaf nuti odaa jaha qabna.